dhiyeessu biyya abbaa jedha. Yoon akkasitti qabadhe naa wayyeedhe. Tole waa'ee biyya abbaati kan isiniif dhiyeessu. Biyya abbaa irraa fagaannee dhufnus yeroo hundumaa nu keessa jira. Walaloo kana kan hin barreesse waggoota dheeraa dura, waggaa 10 duran barreesse. Yaa bareedaa biyya abbaa ofii, miidhagdittii dachii haadha ofii, siif kan du'anii, kan wareegamanii, kan qalbii dhabanii, kan lubbuun darbanii. Mirga uumamaan sarbamne, lammiin lammummaa biyyaa yakkamne, bitaan madoofne, mirgaa quuqamne, du'aa firiirree martuu dhaabbanne, dantaa ke'eenne dhaala dhalootaaf si dabarsina. Lamuun dhaanamtu ni wareegamna, gumaan kaffalla nutu baafata, nusi dhaabbata. Sammuuf harraba hundaarra jira jaalallaan ofiif biyya abbaa ofii, osoon dubbatiin waa'ee isii yaadaa isiin nu ga'ee qaroominaani. Waadaa sii seennee dachii haadha ofii, diina kee argaa gumaan callifnu, lamuu mimmaan kee bonan dhoqqeessu. Gaddi kee sadoo lafee goototaa, dungoo dukkanaa, cuunfaa walabaa, asxaa kabajaa bilisaaf nagaa, jaalala jaalaa wiirtuu handhuuraa, siiniin jiraadhaa mallattoo eenyummaa, goota gameetti aayyoo si caalaa. Galatooma.